Tokkummaan keessan kama sargiitiif eebbaa qofa koominiitiin hin jiru garee wayii hin jiru afooshaan hin jiru waan kana nu gargaaruu hin dandeettanii Dubaay biyya dinaa biyya dalagaa gaarii amma biyya baqaa keessaa Dubaay tachiin gargaara namni illee nama amanu beekta kana kanaan dura yeroo baay'ee amaanne. Moonni biyya gurguddaa rakkatan natti hin tolu natti ulfaata nama san gargaara jechuun si galeemi. Waan san akkamillaal Oromoon biyya san keessa jiru community Oromoon qabu nama gargaaruu hin danda'u waan ati jetteef rakkoolee salphaa tikeetti irraa muranii biyya galchuu akkasuma mana yaalatti yaaluu waan akkasii Oromoon biyya kana keessa jiru gochuu irratti shoora olaanaa taphata. Atillee kana ni beekta eenyullee ni beeka fageenyarraa haa ta'uutii garuu rakkoo mucaa kanaa jiraattota biyya kana keessa jiraatanii oli malee waan jiraattonni biyya kana keessa jiran furanii miti. As imbaasii yookaan qoonsilaan biyya kanaa quba qaba mucaa kanaa akka gara biyyaa galuuf irratti hojjetaa jira. Biyya yoo gale immoo tiriitimantii cimaa barbaachisa. Dooktorri irraa fagaachuu hin danda'u, oksijiiniin irraa buqqa'uu hin danda'u. Minimum waggaa tokkoof yaala isa barbaachisa. Mi'uutti irra jirti. Sagaleen keen dhagahamu asli. Asli sagaleen keen jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nuruddin. Wa alaikum salam. Dharraa kanaan Major General TikTok itti dubbadhu. MashaAllah General TikTok barra ima wal beeyna walitti dhiyeennan qabnu malee. Mee asaa deebuugaa. Maal beekan mi'uuti qabatee fi maal akkasii biraa ka'e asaa deebuu. Dhageeffadhu Leeyman waan kana dhugaa baaftee dubbachuun keellee har'aa furmaatallee ka argatu har'a. Caaraa kanaan namoonni gadi hin bayinaa jalaan bayinaa dhageeffadhaa mi'uutiin qabatinaati mi'uutii ka qabate asliidha. Wallaahi mucaan kun oksijiiniin irraa buqqa'ee taanaan gulukoosiin irraa buqqa'ee taanaan jiraachuu hin danda'u. Caarraan mucaan kun qabu tiriitimantii waggaa tokko minimum baakteeriyaa fi akkasuma infekshiniin qaama isaa keessa jiru yaala yeroo dheeraa gaafata waan ta'eef. Kanaaf aslilleen as nu bira jira hin bayina irratti dubbannaa mucaan mee yoo natti tole suuraa isaa fiduu danda'a aslilleen asuma na argu. Amantanis amanuu baattanis mucaan kana jechuudha. Mucaan kun yaalii waggaa dheeraa barbaada. Yoo xiqqaate yaalii waggaa tokko ammatti hin dubbatu rakkoo isaan himatu. Oksijiiniin jiraata, gulukoosiin jiraata. Bakkaa bakkatti socho'uu hin danda'u. Tikkeettiin irraa muramee biyya galuu hin danda'u. Wallaahi asliin guyyaa har'aa waa'ee mucaa kanaa dubbachuu isaa qofaaf ilmaan Oromoo biyyoottan garaagaraa irra jirtan mucaa kana qalbii isaa ka Rabbiin laaffise kana daran akka Rabbiin laaffisee uummata Oromoo kana bira dhaabatu Rabbiin kadhaafi. Ani kanuma isiniin jedha. Leeyman dhimma mucaa kanaan ol qabatee yoo xiqqaate waggaa tokkoof dubbachaa turte ammallee bakka asliin jirutti ergaa gurguddaa akka dabarfattu abdii guddaa qaba. Rakkoo ofii tokko Rabbitti himatan. Lama ilma namaa kanatti himatan. Ilma namaa san keessaa namni dhageettii guddaa qabu akka Oromootti aslitti waan jiru himi mucaa kana bira dhaabannu haa gargaarru akka Oromoo Dubaayitti bira dhaabannee mucaa kana hin gargaarra hin fayyifna jechuun soba hin danda'amu. Mallaqa guddaa gaafataa jira mootummaan. Ammas
gara biyyatti galee akka waggaa dheeraadhaaf yaalamu dubbatamee jira. Ani gara Aslii fi Leeymanitti isin dabarseera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli akkam naguma? Dhagama? Hin dhagamu na fakkaate. Neetworkiidha moo maali dhiiroo? Wallahi neetworkii Asliiti na fakkaate. Yaa neetworkii asli. Neetworkii asli na fakkaate. Indagama ummatatti ummanni dagaa dubbadhu. Ayyaayye asli duraan dursa akkam nagaa fayyaadha siin jedha. Mucaan kuni maqaan isaa Kaamil jedhama. Dhalataa naannoo Diidaati. Diidaan keessatti Suraara. Ijoollee naannoo Haliilatti jechuudha. Dhalootni isaa. Yoo kanaaf mucaan kun erga gaasni kun itti dhoowee waggaa tokko jala ga'ee jira. Ji'a torbaaf asumarraa addatti iyyaa ture. Yeroo hedduu keessallee si barreessee namni birallee si dubbisee si argachuu hin dandeenye. Haa obboleettiin mucaa kanaa guyyaarraa boottii obboleessi akkasii haada iji baduu kaate Haliilarraa kaatee lafa sanni beeytaa ilaa Adaamaa dhuftee bilbila namaatti fayyadamtee bootti haati haga ammaatti. Kanaaf wanni takka furmaanni asii imbaasii Dubaayitti bilbilee imbaasii Dubaay Abdallaan dubbisee Baabaa Nuraddiin kanas dubbifnee mucaan immoo Kafiilaa Sa'id jedhama. Bilbilallee keessan si ergaa suuraa si ergee ture nama reef si dubbise saniin suuraa ergee ture. Kanaaf inni illee si bira gaa bilbilli isallee jira jara lachuu dubbisee Sa'id illee kadhadhee dubbisee guyyaa tokko Nuraddiin wajjin dhufanii dhaqanii laalanii san booda namni as gara galeen jiru jechuudha. Mucaan kun ji'a torbaaf akka ati argitu kanatti jira. Haati achi iji baddee jirti. Kanaafuu akkuma ilmaan Oromootti ilmaan haadha tanaa irraa haynu. Akka Oromummaatti illee haqa nu qaba. Akka Arsoomatitti illee haqa nu qaba. Kanaaf mucaan kun rakkoo akkanaatirra jira. Yeroo hedduu sitti bilbilee sitti barreessee nama biraatti illee si bilbilisee argachuu hin dandeenye. Akkasii Asladdiin kenna gara Toomii ulfaadhu waan dandeettuun piliis nu bira dhaabbadhu nu gargaara. Kanumaan jechuu barbaada Asli. Mucaa nama mana yaalaa jira. Mucaa nama mana yaalaa jira akkuma ati argitu kanatti jira obboleessa tokko bira jira. Laayifii illee barbaachifnaan mucaan bira dhaqee laayifii agarsiisuu dandeenya. Ani immoo ani Hoolaandi jiraadhaa nama deemee dhaquu danda'uu miti agartee rakkoo cimatu jira jechuudha. Amma maal gaafatare gargaarsi isaa? Gargaarsi isaa amma imeelii warri hospitaalli biyya keessatiif ka Dubaay hospitaalli Dubaay akka galuu jedhee murteessee jira. Mucaan kun galuuf akkamitti akka galu namatuyyuu xayyaara keessatti akkanumatti fuudhee akkuma jiru kanatti doktoratu deemanii waan achitti eessatti gala akkamitti gala maal itti galaa sanillee hundi kennayyuu qofa qabna Itoophiyaa waan isin keessa jirtu. Sagaleen kee cufaadha. Asli sagaleen kee cufa. Dhiifama namanna dawwale. Ayyee. Kanaafi hin beeytaa jechuudha waan biyya keessa jirullee mucaan kun maalitti gala haati hoota akkamii osoo ija keetii nu argite akka isiin itti boottu iji baddee jirte dhugumatti.